tokko waan biyyaa ba'eef maaliif akka biyya ormaa dhufe kaayyoon isaa maal akka ta'e namni siruma hin beekne jira natti fakkaate. Dhugaa laalee jedhu namni siruma kaayyoo fi hin beekne ni jira natti fakkaate. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu fayyaa nagaa kootidha. Egaa obboloota koo warroonni mana keenya faarawwataan like share subscribe gochuudhaan nu jabeechaa jecha akkuma jalqaba irratti viidiyoo argitanii kana jechuudha. Viidiyoon kun maal akkasinii ta'e hubatan jedhee yaada warroonni ilaaltanii jirtan jechuudha. Na ajaa'ibe jechuudha, baay'ee na ajaa'ibe. Keessattuu kan isa dhiiraa sun ta'an isa shamaraa ishee shamaraa santu na ajaa'ibe jechuudha. Mee namni maaliif akkam biyya ormaa jiru biyya ormaa taa'ee hoo maalan hojjechaa jira ani maalan gochaa jira jedhee namni akkamtuuf hin gaafanne. Namni nama ta'ee maaliif akka biyya ormaa dhufe hojiin isaa maal akka ta'e namni akkamitti hin beekne. Dhugumaan siniin jira obboloota koo dhiifama garuu miira keessa nagalche jechuudha. Viidiyoon kun sababiin isaa nu warra miskiinota warroota hojjechuu barbaadu warroota xaarratee jiraatu maqaa nu nyaatu jechuudha. Warroonni ala hojjetanillee warroonni cawaan maaraganyaan an akka mana madaamititti siraatan hojjetatanii kaayyoo ofii beekanii bakka yaadan gahuuf galgalaa ganama ol jedhanii gadi jedhanii hagalunni faanni jalli dhukkubee gubatutti warroonni hojjetan ni jiru. Nuti warri hojiirra jirru hojii keenya malee waan biraa hin beeknu jechuudha. Garuu yeroo wanna tokko argan yeroo rakkoo tokko argan walitti qabanii shamarran biyya arabaa jedhanii nu arrabsu jechuudha. Eeyyee garuu amma sumaraan gara viidiyoo sin dabarsa. Viidiyoon kun maal akka mul'isaa dubbeettu maxaxxii dhugaa jiru ijoolleen kun sirriitti hubattanii jirtu jechuudha. Maxaxxii dhugaa jiru ishee shamaraa warra shamarranii dhiira jedhanii ol ga'aniiti kan jiraatan Saudi Arabiyaa keessadha. Inna maxaxxii dhugaa jiru jechuudha. Argitanii miti? Mi'a amma iddoo kana teechee dhiira jidduu teechee shiishaa afuufuutu caalee fi maxaxxii dhuguutu caalee fi waan hin taane waan likiskisaa hojjechuutu caalee fi mee dhiira wajjin taa'u dhiira qixxee taa'u jidduu isaanii taa'uun bu'aa maal qabame biyya ormaatitti? Bu'umti inni qabu natti himame. Yoo heeruma ta'e siraatan itti heerumanii abbaa manaa yoo ta'e siraatan qalabatiidhaan nikaadhaan itti heerumanii iddoo hojii ofii sanitti iddoo mana isaaniitti kabajaadhaan jiraachaa dalagaa ofii dalagatanii yoo rabbiin immoo ilmoo kenneef biyyuma ormaa kanattu ilmoo isaanii guddifachaa bakka gaariitti argamanii dirqama bakka gadhee bakka maqaa nama xureessutti bakka mooyyuu namaaf hin malle argamanii kaayyoo shamarran biyya arabaa shamarran biyya arabaa duriyyeedha. Shamarran biyya arabaa maraattuudha. Keessattuu shamarran Saudi daa'ima dhaltee biyyatti galchuu daa'ima baangaaliidha dhaltee kaargoo godhuu jedhanii maqaa nutti baasanii jechuudha. Hundatu akkasii hojii akkasii qaba. Mee kana bichaa naa deebisaa. Warroonni miskiinonni hoo warroonni waa'ee likiskisaa san hin beekne hoo warroonni iddoon ijaazaa garam akka ta'e hin beekne hoo jara kan hojii waamama jara baalagee warraaddaa kan maaliif akka jiraatan hin beekne kanneen wajjin lakkaawama. Kunniin si jammar haadhaaf abbaarraayyuu dhalan kunniin warra karaa irratti dhalatee biyyaallee baanan karaarra jiraachaa jiraatanidha. Mee amma biyya ormaatuun nu dandeesse bara nu dandeesse biyya ormaa akka nama keenya dandeesse nama biraa hin dandeenye jechuudha. Namni biyya keenya maal baalagaahuu balleechuu waan hin taane hojjechuu. Amma dhugaan sinitti himaa miti. Amma yeroo duraa tokko biyya kana keessa qabaan akka malee qabu bakka akka malee dararanii yoo qaban kun amma dararu biyya kanatti sababiin isaa maal wanta biyya kana keessatti hojjetamuu hin malle wanta hin taane shamarran iddoo ijaazaa dhiiraa shamarraniidha. Mana kiraa hin qabatu mana kiraa san keessatti ol ga'anii wanna hin taane hojjetu jechuudha. Wanta
Shishaa kana xamadanii shishaa kana afuufaa ol biyya kanatti shishaa dhiisatti sigaaradhaa yoo xuuxanii siraatan xuuxu jechuudha. Hundi xuuxu. Wantoota alkoolii mataa nama tuqu biyya kana keessatti hin godhan jechuudha. Isaan garuu warroota araqee faa baasantu jira jedhanii warroota shishaa kana xamadanii guyyaa guutuu xuuxaa oolantu jira. Wantoota mataa namaa maraachan alkoolii garagaraa kiniinii garagaraa kana nyaatanii mana ijaazaa keessatti maraatu. Oduma kana godhan poolisiin guyyaa tokko mana iddoo ijaazaa tokko irra ga'e. Kan isa arge poolisiin iddoo ijaazaa hundi kanuma qaba jedhanii fattashaa jalqaban jechuudha. Warroota miskiinota warroota xaarratee jiraatu biddeenatti cufanii akkasitti bara sanii jechuudha. Intala adaada kiyyaallee asirti turte ishiin illee haala sanii qabamte mana hidhaa keessatti agajji'a sadii imumaan luqqisanii indoom gizee saniin galchu turanii akkasitti galchanii jechuudha. Mi'a amma biyya kanatu balleeche jennamoo ijoollee keenyatu waan hin taane hojjetee balleeche jennamoo maaluma jenname yookaan mana madaami taa'aa hojjetadhaa yookaan baatanii siraatan taa'aa hojjedhaa. Maalin maqaa miskiinotaa nyaattu? Maalin maqaa akka miskiinonni hojjetatanii dalagatanii hin jiraanne maaf gootu? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Ara sheemidha kuni sheemii nama qabsiisa kuni waan hin taane dhugaa rabbii yoo dubbanne kuni waan badaadha jechuudha. Odoo hojii akkana hojii safuu hojii hin taane kanneen irraa osoo fagaannee jiraannee bareedan jedhaan akka mataa kootitti baay'ee dhugaa baay'ee itti saalfadhe hojii kanneenitti jechuudha. Kanaafuu hundaafuu waaqayyoon nu alaaffisu waaqayyoon nama gaarii waan godhu boruu keenya nama ilaallatu nu haa godhu obboloota godhugaa kaayyoo manaa baatanii ilaalladhaa. Maaliif akka biyya ormaa dhuftan ilaalaa beekaa. Kan dhaltanii ilmoo qabdantu jiraachuu danda'a. Kan immoo akkasumas immoo maatiin keessan har'a waan keessa jiraatu manni isaan keessa jiraatan akkasumas immoo wantoota maatiin ofii hin qabne hedduutu jira. Namoota isa ulaagaalee maatii ofii guutuu jireenya ofii boruu bareechuu namoota biyyaa bahetu jira. Isaan kun of ilaalaa garagaraatti of ilaalaa maafan akkana ta'aa jira. Maafan hojii kana hojjechaa jira. Maafan wanta safuu cabse hojjedha jettanii maal ta'a yoo of ilaaltan dhugaa rabbii. Dhugaa rabbii waan hin taane aga hojjettanii jechuudha. Kanaaf ni ulfaata dhugaa. Hojii waan hin taane hojjechuun bu'aa tokko illee hin qabu ilma namaatiif jechuudha. Keessattuu biyya ormaatitti. Biyya ormaatitti likiskisuun maquma balleechuu waan hin taane bakka wanta fakkaanne bakka wanta namni nama jibbu wanta dhaloonni namarratti jibbu hojjechuudha malee kuni bu'aa sin qabu faayidaa sin qabu wanna tokko jechuudha. Akkasis isinin jedha hordoftoota kiyya ani kanaan alatti dhugaa baay'ee natti dhagahame viidiyoon kuni na gizee tokko madaamin toonatti dubbate turte Itoophiyaan baalageedha naan jette dhugaa rabbii baalageedha shamarri keessanis baalageedha akkasumas immoo waan iddoo amma warroota ala hojjetan poolisoonni hin beeku waan hin taane hojjetu baalageedha naan jette jechuudha. Waan deebisaaree qaana'eetuman eeyyen jedheetuma ushum jedha jechuudha. Bakka garaan koo na gubachaa tuman ushum jedha jechuudha. Kanaaf ijoollee maqaan nyaatinaa warroonni akkanumaan waan hin jiraanneef hin beektan tuni warroonni akkanumaan dhalattanii biyya arabaati jettanii dhuftanii asitti likiskistanii baala garagaraa asitti nyaattanii waan hin taane hojjettanii osoo irraa qusattanii wanta hojjettan odoo beektanii sanuu viidiyoo waraabdanii gadhiiftu waan gaarii kana jechuudha. Waan gaarii hojjechaa jirtu waan ta'eef akkasis isinin jedha. Waan nu dhaggeeffattaniif ulfaadhaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.